Egaa hobbiloota Ramoo tokko isiniif dhaamu dhufee innis maalidha yeroo baay'ee ijoolleen haaraa nama dhufaa jiranii yookiin immoo namoonni hin beekne jechuudha. Kaameraan isa kanaa miti. Ijoollee baay'ee wantoota ifu hunda kaameraa isinitti fakkaatiin. Kaameraan gosa baay'ee qaba garuu isinii maxxanseetan ture. Kaameraan gosoota akkamiitii jettanii turtanii viidiyoo dura darbe irratti maxxanseen ture. Ashamaar kafuun hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaan waaqni isiniif haa baay'atu jecha isinii maxxanseetan ture jechuudha. Gosoota kaameraa baay'inaan isinii maxxanseen ture garuu hin laalle natti fakkaate ammallee gara deebi'ee isiniif maxxansaa. Ijoollee baay'een irree na gaafatanii turanii kaameraa fi wantoonni amma fakkeenyaaf kaameraan maalidhaa wal fakkaata seetanii wantooti ifu hundaan miti. Amma fakkeenyaaf isaata dagaa yeroo isaati mana keessaa yeroo baay'ee waan akkasii kan iyyuu wayii sagalee ixaana minaamin yoo itti aare kan iyyuu wayiiti jira. Inni diimata isaa inni illee kaameraadha isinitti fakkaata kaameraa miti. Isinii galee kanaafiyyuu ijoollee baay'een waan akkanaa kana hin sodaatinaa isiniin jedha. Kanaaf obboloo tokko wanti isinii dhaamu inni tokko ijoollee baay'een wantoota karaa irratti hin jira wanti karaa irratti hin jira garuu immoo haala isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Isinii galee kanaaf wanta wal fakkaanne walitti fiddanii yookiin immoo nyaatan dhabinaa. Kaameraan jiraate sina siraatan hojii kee hojjettee hojii kee xumurattee yoo fayyadamte rakkoo takka hin qabu. Siigalee wanti itti kaameraa sodaattuuf takka illee hin jiru jechuudha. Amma yeroo ammaa kanatti uumaa ijoolleen warreen soomnu immoo sodaa takka malee akka barbaadan sa'aatii keessatti fayyadamtu jechuudha. Isinii galee sodaa takka malee kanaafiyyuu hin sodaatinaadha. Kaameraan isoo jiraate waan rakkoo tokko wantoota isaan hin jaallanne hin hojjetinaa malee rakkoo takka ishiitu hin qabu jechuudha. Isinii galee kanaaf kuni kaameraadha. Yaa kaameraa of eeggannoo gochuun gaariidha garuu immoo waan akkasitti baay'inaan nama sodaachisu miti. Isinii galee waan akkasitti nama sodaachisee baqa siqiq nama godhu miti. Ijoollee baay'een saqqabu nan beeka. Kanaafiyyuu ijoollee baay'een siqiqiin jedhinaa wabbaa kaameraa kanarratti nyaata nyaattan nyaatuma keessa nyaattan san nyaata hin jiran miti halluu waa tokko balleessuu xinqaaqee barbaachisaa wantoonni mana kaameraan jiru daa'imtillee akkasii. Isinii galee innaa kana waan ta'eef wanti biraa hin jiru wanti nama sodaachisu hin jiru isiniin jedha obboloo tokko. Dabalataan immoo maal jechuu barbaadetanii yeroo biyyarraa salaatanyaa fidanii jechuudha. Biyya keessatti yeroo baratanii dhufan ijoollee baay'ee ni jira miti. Ijoollee baay'een baratanii dhufu. Yeroo baratasanitti waa'ee kanaa hin barsiisan waan biraa barsiisu malee araba takka argeetan dhugaa dubbachuuf haala ishiin ijoollee ittiin gorsitu barumsa oduun ta'an gorsatu shaggaa ture jechuudha. Isinii galee gorsatu bareeda ture. Gorsi suni maal jettee gorsiti dhugaa dubbachuu baay'ee takka natti turte. Arabaa ijoolleen tun biyyarraa akka dallaalaatti kan fiddee haa ta'u malee maal jettee gorsiti haalli rakkoon tokko sinirra ga'e yoo waan akkana kunuu sinirra ga'e baqa akkasitti baqa ijoollee haaraadhaaf gorsi ni barbaachisa. Waan akkana waan beekan ganaa barumsa itti isaan baratasu irraa nyaachuun malee maafii faayidaa takka illee hin qabu jechuudha. Isinii galee amma rakkoon akkaataa ijoollee irra ga'u haaluma kaameraa kanaan illee wanta ati hojjettu sidaati haala sidaati ittiin gootu waan akkanaan hin barbaachisu ture.
Isinii gadi waan akkana kana ijoollee ni barbaachisa. Garuu isaan waa'ee nyaataa harma dhufteef nyaata ni hojjettu. Harma dhufteef uffata ni hojjettu yookiin kafalan tokkostu. Barattee isaan uumusitti guyyaa 2-3 isitti min kan jingale wanti beektanii wanti barbaachisu takka ni jiru. Wanti isaan boorsanuu jiraate haala ittiin kabaja madaa'anii haala ittiin sa'aatii isaanii eeggatanii haala cidhaatii isaanii waan akkanaati. Birruma nyaachuuf jecha ijoollumarraa waan akkana barsiisu malee fakkaataa miti. Anna waan akkasitti isiniin jedha obboloota koo. Waa'ee kaameraa immoo waan nama sodaachisu miti. Akka ijoolleen asirratti akka kaameraan kana keessa jira yoo jiraate koo hojii keetu hojjettee ani waa sana xinqaaqee godhuu qabda jechaadhaaf malee waan namaa waan isaanii ofitti fuudhin mana isaanii keessatti bilbila waan akkana kana fayyadaman kilaasii keessatti waan akkasiiti malee wanti isin of eeggattan isiniif iyyuu gaariidha. Haala ittiin hojjettan kana malee wanti miidhaan irratti fidu tokko hin qabu kaameraan. Ijoollee baay'een hin gaafattu. Kanaaf sodaa takka malee dhugaa dubbachuuf wanti nama sodaachisu wanti sammuu nama dhiphisu takka hin jiru jechuudha waa'ee kaameraa kanarratti. Isinii galee kanaaf yoo jiraate kilaasii kee keessatti fayyadamuu dandeessa. Yoo bilbilaree nu jedhanii jechuudha. Isaan immoo wanti isaanii jalaan banne hojii kee yoo fixatte mushkila takka sarraan hin gahan. Yeroo immoo kanuma silkii ilaalta, silkii fuuta, silkii haasofta, hojii dhiistee waan seeraan hin hojjettu taanaan kana walitti nama buusuu malee wanti kanamaa hojjechuu diddee, kanamaa godhuu diddee, kana balleessitee jedhee walsin dhabsiisuu miti. Bukammaa kana nyaattee jedhanii tololanii miti. Ani mana tokko hin beeku malee. Akkasuma hin jedha obboloota koo. Kuni kaarabaadha. Kun immoo kan wanti ifu hundi kaameraa miti. Kana beekuu qabdu. Isin galee warreen haaraan dhuftanii ijoollee nama dhuftanii of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Garuu akkas sodaatanii nyaataa hanga nyaataa eenyu jechuutti illee nyaataa diduutti illee na arguu hundee keefanii hojjettaa nyaatta. Kun immoo dirqama kun immoo eenyudha jechuudha. Kanaaf wanti isaa sodaadhaaf ati nyaata akkatti nyaattu dhabdu waan akkasii kun waluyyuu fakkaatu. Kun waa biraati. Sodaa takka malee fataa jettee jiraatta. Si galee quuxa'uu qabdu. Nyaata kee seeraan nyaatta, hojii kee seeraan hojjetta. Wanti isaan walitti si fidu jiru jechuudha. Kanaaf wanti nama sodaachisu takka hin jiru isiniin jechuu barbaadetanii wanti rakkoo isin irraan ga'u hin jiru. Waan nama ofitti fuudhin malee wanti nama sodaachisu takka hin jiru. Isinii galee hojii haa baay'atu malee kanaaf malee wanti kana walitti nama fidu wanti nama kana wal horsiisuu hin jiru. Isinii galee akkasiniin jedha. Kaameraan jennaan akkas sodaa baay'isuun shakkamti. Hojii kee irratti kuraatii kennite akkasumas sa'aatii kee eeggatta, sa'aatiis barbaachisu boqotta. Kanaas kana wanti sodaachisu takka illee hin jiru jechuudha. Nagaa turaa deebi'aatiin gaatiitti beeknutti warreen immoo kanaaf haaraa taatan like, subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Sagaleen keessanitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. So dhiifama.
akkasii turte.